Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'i Februari 21 mootummaan Itoophiyaa keessatti paaspoortiin bifa duraatiin adda ta'e haala jijjiiratee kan dhufe beeksisa godhaa kan turan kan waa hunda of keessaa qabatu har'a Februari 21tti hojiirra oolee jira. Akkam jirtan ergaa dabalataan viizaan Saudi Arabiyaa torbaan dura karaa miidiyaalee hundaan mootummaan Saudi biyyoota 11 irraa viizaa akka dhaabde yookaan taashiraa kennuu akka dhaabde himamaa ture. Itoophiyaan kana keessa yaaddu hamaarra seente jirti. Ijoolleen keenya baay'eetu yaaddaa turan. Kanas adazniif baasa. Obboleewwan hello. Dhiifama viizaa biyya hedduurraa kan kutte Saudi Arabiyaan keessaa biyyoota 14 keessaa Itoophiyaan keessa jirti. Kun ammoo ijoollee keenya baay'ee yaaddoo keessa galchee jira. Kan adda isiniif baasa. Obboleewwan paaspoortiin Itoophiyaa guyyaa har'aa akkuma viidiyoo irratti agartan kana bifa jijjiirratee keessoo isaatti duraan paaspoortiin Itoophiyaa akkuma isin beektanu wannoota garaagaraaf keessaa hin qabu. Adiidhuma kana ta'a. Waraqaan cuftinuu adiidhuma kana ta'a. Biyya biraatti hojjetamee dhufa paaspoortiin Itoophiyaa duraanii. Waraqaa adii ta'a hanga luukii meeqaa wantani waraquma adii ta'a. Walaakin ammoo akkuma footoo irratti agartan kana paaspoortiin amma dhufe kun bifti isaallee adda keessoo keessaa irratti wanna Itoophiyaa keessaa bakka turistiif ta'u bebbeekamaa bakka babbareedaa kaartaa Itoophiyaa wanni hunduu jira. Amma kana booda namoonni tokko amma kana booda dawwalaa nama cinqu. Maaliifi paaspoortiin nu duraan baafanne akkam ta'a? Kana faana qabatan ijoolleen keenya la. Paaspoortiin nu duraan baafanne badee hin ta'u achi irra deebinaa jedhu. Kun ammoo inni duraan dabarfatee miti isa siichi gizee haaromsattanuu isa kana fudhattanii gizee badee isa kana fudhattanii yaani malkii jijjiirate jechuudha. Yoommoo inni kun umurii si hirka ture umurii ima si hirka tura malee kun abadan kan waa ta'u miti. Kun ammoo akka jedhamaa ruutti paaspoortiin harkaan qabnee agarre umurii isaa waggaa 10. Umurii isaa haga waggaa turuu danda'a paaspoortiin kun. Inni kaan umurii isaa waggaa 5tti haaromsamaa ture. Waggaa 5tti umurii isaa dhaabbata jechuudha. Yaani waggaa 5tti addafama jechuudha. Yaani haaromsama jechuudha. Kun ammoo waggaa 10. Garaagarummaa paaspoortii biraatiin inni baay'inaan qabu kun ammoo waggaa 10. Waggaa 10 jechuun har'a 2025 ariifachiisaa guyyaa lamatti yoo baafatame waggaa 10 hanga waggaa 10tti paaspoortii haaromsachuun hin danda'amu. Khalas rabbi xaaxaa nurraa fite hin danda'amu. Ansilaan deemu warruma deemuuf hin jedhe malee dhiifamu. Kanaafuu paaspoortiin keessan inni dura womaa tokkon ta'u koodiin isaa isuma dalaga achi deebitanii hin ta'u inni keenya ni badee jechuun hin barbaachisu. Ani waan hin ta'anumatu beeka karaa bilbilaatiin jechuufan kana dura buusee isinitti hime. Inni ittaansu ammoo erga paaspoortii kana gadhiifame mootummaan akka jedhetti Itoophiyaan viizaan biyya biraarraa dhufaaru isiidhaan wal hin madaalu. Itoophiyaadhaan wal hin madaalu. Akkuma isin jedhu jiru Itoophiyaadhaan wal hin madaalu. Maaliifi baay'inni Itoophiyaa namni deemsa fedhuu fi viizaan kennamaa jiru wal hin madaalu. Xobaan amma asuma dhiyeessinee yoo ilaalle amma yeroo kanatti namni baay'een COC baratee paaspoortii fudhatee taa'aaraa hin qabu immoo viizaa immoo hin qabu jechuudha. Kanaafuu jechi mootummaa paaspoortiin amma jiruu fi amma paaspoortiin Itoophiyaa keessa jiru baay'eedha. Baay'ee daangaa ol darbeedha. Fakkeenyaaf ijoolleen dhiiraa guutumaan guututti deemaa jiran namoonni tokko darbee ijoolleen tokko karaa beekamuun dabarsaa alatti ijoolleen dhiiraa guutumaan guututti deemaa jiran. Ijoolleen shamarraa ammoo bara kana keessa qofa kan deeme baay'inni isaa baay'eedha. Walaakin ammoo isa hafe caala. Yaani akka shamarraa Itoophiyaa qofa osoo hin taane namuma deemuudhaaf paaspoortii baafate qofa. Mootummaan sana erga tilmaamee ilaalee jedhee namni deemuudhaaf paaspoortii baafatee fi viizaan dhufaaru wal hin madaalu. Kanaafuu Itoophiyaan viizaa baay'ee barbaaddi jedhee biyyoota dubbachaa jira. Kana booda viizaan akka Awurooppaa biyyoota garaagaraa akkuma biyya Arabaa kana seeraan ni banama jedhee yaada.
biyyoonni hedduun sirraata jedhee yaada. Biyya fedhe dhaquu danda'a jechuudha. Paaspoortii isaa baafata biyya fedhe dhaquu akka danda'u jechuudha. Ku'eetii eegalee Kwaatarii biyyoota namni fedhu jechuudha. Viizaan akka kennamudha kan mootummaan dubbataa ture. Inni kun erga paaspoortiin kunis hojiirra oolee umrii isaa waggaa kudhanitti deebisame paaspoortii waggaa tokko duraan dhabamee akka malee yaadda'amaa ture. Amma immoo 25 guyyaa lamatti nama 230 baafate wallahi natu beeka jakootiin 230. Paaspoortii amma 25 paaspoortii amma 5,000 ijoolleen baafattu kana jechuudha. 230 nama baafate hin beekan. Mootummaan kana hundaayyuu gadi buusee kunoo guyyaa lamatti 25 baasaa jira. Guyyaa shanitti ammoo 20. Inni idileen immoo 5,000 6,000 kan irratti qabatan wajjin. Kanaafuu viizaanis namoota viizaa deemuudhaaf yaadda'anii wal qabdumti jechuudha. Viizaan ni sirraata, ni qajeela. Itoophiyaan akka barbaadetti deemu abbaan fedhe deemuu mirga isaati abbaan fedhe hafuu ni danda'a. Viizaan namni Itoophiyaa keessatti akka barbaadamu jechuudha. Yaani dhibame garuu Itoophiyaa keessa namni dhabame jettanii yaaddanii nabam. Yaani viizaan biyya hedduu amma addunyaan guutuutu viizaa Itoophiyaa kennite. Itoophiyaa kana jedhamni namni qaalii ta'ee deemuudhaaf Itoophiyaa naa barbaada erga namni barbaadamu moo? Namni baay'ee sakana nama nuun fudhadhu. Sakana fudhadhu. Yaani maaliif fudhanne nama baay'ee Itoophiyaa keessa shamarraan amma jiran qofti deemanii dhumnaanu jechuudha. Nuti numan daruudha. Kanaafuu inni numan jedhee hin yaadu hammumni ta'e yoo deemee ni yaabuu ta'eera malee kana akkasuma ta'e fudhanne dhiibna. طيب إذا قرأ سعودي عربيات أمو يوريبنو سعودي عربيان بيجوتك الأفرار فيزا دابد فيزا كان أمو نمون يدون فيزا كن يدابته كرات تفارا سعودي عربيان شوف أميرا بق أوتوماتيك كهينو باتنا مكين أكم هنان إجاء ولا أكم هنان دافع كل مو ينبرباتش يروبا يرد دبي نمان أن أوتو فيزا شوف أمي تيك توكي يوتيوبي فيسبوكي ناني ما أقول باي شوف أمي متي خلاص شوف أميرا هي هدينا ربين كذا سلم فودين جرا هنجرتان هنجدا hin cufamne fakkinya akka hordoftoota kiyyaatiin jedha rammaan namni hedduun immoo kanumaaf dhiphatee bu'aa oola garuu Saudi Arabiyaan viizaa isiin hin kennu yookiin waggaa tokkoof nan dhaaba yookaan kan waggaa tokkoon dhaaba kan waggaa tokko kan hin kennu sanan dhaaba kan isiin jette viizaa kana osoo hin taane viizaa hojiitii miti dhiifama immoo viizaa hojii osoo hin taane viizaa maatii ni beektanii kan waggaa tokko jira isa dhiifamuu deema yaani isa dhowwata taashiraa isa dhowwataatti akka ni beekutti walaakin innumti dhiifamuu deema innumti nafa namaan galu ammas viizaa naggaadee kan waggaa tokko jira isatu gadi qannafamuu deema isaa cufamuu miti gadi qannafamuu yookiin cufamuu deema inni sini galee miti inni ammoo yoo cufame immoo nama biyya rakkisuu hin qabu nama rakkisuu hin qabu inni cufamus immoo nama kanaan wallaallatu hin qabu. Inni kun hojii mana keessaa dhaqamaara kanaan wanti wal laalatu hin jiru jechuudha. Wal hubanna miti kanaafuu namni keenya viizaan Saudii cufameera ansila karaan jira galee jijjiiradhee deebi'uufanii akka jedhe namni keenya baay'een boo hin dhiphatina arrisqu inda Allah rizqiin harka rabbiiti walaakin haa ta'u malee ammoo yoo inni cufamee guutumaan guututti cufame immoo an dhufeetan isinii hima cufameera nam dhagaha natti mama waan baasii irra jirtu nan dhagaha baasii waan isin toltu nan dhagaha sisteemii Saudii hojjetaa jirra nin beeka yoo wallaale yoo nama natti mujjira nama guyyaa guyyaan takataatalu jira waan sana natti mujjira araba nan gaafadha taashiraan bitamaara moo bitamaa hin jiru nan gaafadha cufameera moo cufama hin cufamne nan gaafadha kana waan adda baafadhuu fi an gaafa hordoftoota kiyya akka maatii tokko takka obbolaatiin akka haadhaaf abbaati akka beetasabaati nuti jechuudha gaafan ol bahee akkas cufameera jedhe an dhugaara mana iseentima cufameera amma karaa biraa barbaadadhaan isiniin jedha garuu kanaan alatti ammoo asirra deemtanii bilbilaan anallee bilbilaan mana cufadhe kunu wallaahi nan cufadhe kunu cufadheen kaa'e dadhabe jechuudha kan hojjete nama biraatii viizaan cufamee ani ana cinqamaa kanaafuu wanni kun hin cufamne isiniin jedha obsitanii eegdanii gaafa inni rakkoon tokko uumame isinittanii maa isiniin jedha galatuumaan faadaa siyaasa beeksisaa gochuu hin dandeessanu